sadii ta'anii iccitii qabachuun kan danda'amu yoo keessaa lama du'edha jedhe Benjamin Franklin. Namni waan of se'otoo hin taane waan dhoksaatti jiraatudha jedha Henry Marroxi. Namni iccitii qabachuu danda'u ogeessa ta'uu danda'a, garuu walakkaa nama iccitiin homaa bira hin jirreeti jechamni jedhamus ni jira. Akkam jirtu hordoftoota Wiirtuu Miidiyaa, waa'ee iccitiirraa waa jechuu feeneetu an Yoonaas Mangashaatiin. Iccitiidhaatii namatti himin jedhee waan namni sitti mee kaan itti himuudhaaf muddamtamoo qabattee turtaam? Yoo qabattee turtee akka nama waa dhoksaa jiruutti siq jettaa laataam? Iccitiin waan muccaatee afaanii ba'u ta'uu malaam, akka malee dhoksuuf yaaluun soba akka dubbattu faa si gochuu danda'a taam. Kanaaf iccitii dhoksuu moo ifatti waa dubbachuutu filatama? Kanneen jedhan irratti ogeessonni xiinsammuu waa hedduu jedhan. Waa'ee iccitii dhoksaa jirru yaaduun gammachuu nu dhorkuu malaa jedhu. Keessumaa iccitiin dhoksaa jiru waa namaa kan hordofsiisu taanaan fayyaa qaama keenyaallee miidhuu danda'a. Iccitii akka malee dhoksuuf yaaluurraa dhugaa isaa dubbachuu waan filatamudha. Garuu kun dhimma yeroo hundaa ta'uu qabu ta'uu dhiisuu mala. Kanaaf haalota muraasaaf iccitii kee qabachuun gaariidha yookaan immoo rakkoon qabu jedhu gaazexeessaan BBC Mark Taalii. Waan ogeessonni xiinsammuu dhimmoota ja'a iccitiidhaan qabatanii turuun faayidaan isaa caalaa jedhee qindeessuu isaatii BBC Afaan Oromoo kan barreesse. Tokkoffaa irratti dhimmi mataa keetii yeroo maraa iccitiin qabamuu qabaa jedha. Waan qaanessaa raawwatte yookaan amala nama fuulduratti baasuu hin barbaanne yoo ati namoonni akka baran barbaadde malee eenyuyyuu dhimma isaa miti jedha. Nama keessa qullaa dhaabbattee amala sirbuu qabdataa, dhoksaattaa dhawarraa namaa ija jaalalaan ilaaltataa yookaan ammoo eenyu wajjin saalquun namti akka raawwatte faan iccitii dhuunfaa keetiitiin waan dalagdu hundi nama sakaan hamma miinetti dhimma kee malee dhimma nama biraa miti. Iccitiidhaan qabattee jiraachuu dandeessa. Lammaffaan waan hiriyaan kee iccitii sitti dhoksaatti qabachuuf walii galteetta taanaan amanamuun waanuma gaariidha. Amantii hiriyaa cabsuun iccitii isaanii kaanitti dabarsanii kennuun hiriyaa keenyarraa bara baraan nukutuu malaa. Wanti hamaan immoo takkaa nama tokkotti himteennaan tamsa'uurraa dhaabsisuu hin dandeessu. Bara 2023 barreessituun kitaaba ijoollee beekamaa Harry Potter maqaa guddaa qabdu J.K. Rowling yeroo kitaabota yakka irratti xiyyeeffatan barreessaa turte maqaa sobaa fayyadamti ture. Kunis iccitii akkaan eegamuu fi namooti muraasi qofaa beekan ture. Haa ta'u malee abukaattoon ishee tokko hiriyaadha warraasaatti dhimma kana hime. Addunyaa guutuun iccitii waan ture kana baruuf yeroo dheeraan fudhannee ture. Kanaaf iccitii hiriyaa keetiin himinii jedha dhoksaan daldalaa dhimma iccitiin qabattu biraatiin. Daldaltoonni baay'een morkattoota isaanii wajjin dorgomuuf foormulaa oomishaa yookaan tajaajila isaanii iccitiidhaan qabatanitti hirkatu. Fakkeenyaaf Coca-Colaan dhugaatii lallaafaa isaa akkamiin akka qopheessu hojjettoota amanamoo muraasaan alaa kaan akka hin beeknedha kan himamu. Qajeelfamni dhugaatii lallaafaa kana qopheessuuf gargaarus waraqaa irratti barreeffamee sanduuqa kaazinaa keessatti cufamee ta'a. Akkasuma Googiliin illee koodii guyyuu waan barbaanne gaafanne akka deebii argannuun taasisu iccitiidhaan qabateetu jira. Daldala qofaa osoo hin taane namoonni do'ii falfalaa agarsiisanis akkamiin akka hojjetan hin dubbatan. Afaanitti yeroo bidda qabatan, harki cabee yeroo iddootti deebi'u nutti agarsiisan akkamiin akka hojjetan nutti himanii. Iccitiin daldalaa murteessaadha. Inni afuraffaan of eeguuf jecha iccitii eeggachuun barbaachisaadha jedha. Eelaa fi muuxannoo suukkanneessaa keessa dabartee nama amantu yookaan ogeessa xiinsammuuf qooduun si gargaaruu danda'a. Haa ta'u malee himuuf hamma qophii taatutti iccitii keen qooduuf waan dirqama qabdu sitti fakkaachuun malu. Ogeessonni waan nu gadadu irratti gorsaaf mijuu namarraa argachuun barbaachisaadha jedhu. Haa ta'u malee namatti himuun dura miiraaf amala koo namatti saaxiluuf qophiidha gaaffii jedhu dhimmoota iccitii ta'anii fi dubbachuuf ulfaataa ta'e dubbachuu nan danda'a kan jedhu. Kana gochuun dura namarraati gargaarsa argachuu qabu jiraayii waan jedhus of gaafachuun barbaachisaa akka ta'e gorsu. Inni biraan qaamota wal lolan yeroo araarsitu iccitii qabadhuu jedha. Yeroo marii addunyaa qaamota lama walitti fiduuf taasifamu dhimma nagaaf nageenyaa waan hunda ta'ee fi qaamoti gama lamaa iftoominaan waa akka dubbataniif jecha iccitiin eeggamuu qaba. Dr. Patriishaan dhaabbata qorannoo Chatham House irraa waa'ee marii adeemsanii yeroo dubbatan balaa siyaasaa guddaa qabachuu mala. Iccitiin qabamuun dhimmicha gareen lamaan saaxilamoo osoo hin sodaatin dhimmicha kennaniif fudhatan irratti haasa'uu danda'u jedhu. Kanaaf qaamota wal lolan yeroo araarsitu iccitii qabachuun barbaachisaa akka ta'e himu. Inni biraan namoota kaan eeguudhaaf iccitii qabachuun barbaachisaa akka ta'edha. Yeroo waraana addunyaa lammaffaa namoonni namoota kaan eeguuf jecha iccitii gurguddaa qabatanii turaniiru. Biyya Deenmaark naaziidhaan qabamtee turte. Maatiin Keeler lammiilee Israa'el 1000 dhoksaan gara Swiidinitti dabarsanii jiru. Guyyaa tokkotti qofaa intalli Keeler Elsaabeet
dhoksaan Deenmaark keessaa adeemuun maallaqa biyya sanaa miliyoona tokko deeggartoota diddaa waraanaa kanarraa walitti qabdeetti. Maallaqichis loltootaaf matta'aa kennuuf kanneen qurxummii kiyyeessan Yihuudoota dhoksaan gara Swiidiniitti akka dabarsan kaffaluuf oola ture. Yeroo balaan biyyaalessaa jiraatu iccitii qabachuun barbaachisaadha. Haleellaan baay'ee shororkeessitootaan aggaamamuu otoo qorannoon biyyaalessaa iccitiin hin jiru ta'ee badii baay'eetu gahaa ture. Haa ta'u malee warreen iccitii boodarraa baraman tajaajila nageenya tikaa keessatti sababa waa soquun yeroo dheeraa fudhatuuf iccitii qabachuun lubbuu namoota kumaatamaan lakkaa'amanii oolchuu ni danda'a jedha gaazexeessaan kun. Iccitii qabachuun jireenya keessatti barbaachisaadha. Qabxilee kunneen irraas waa barataniittu jennee abdannaa. BBC Afaan Oromoo beeffannee horaa bulaa deebanaa.